Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashbaar kafuun hordoftoota fi kabajamtoota kee akkam naga jirtu jajjabaattuu isin jecha nagaa alhamdulillahi. Har'allee meekaa gaafii obboleeyyiin keenya tokko na gaafatan jechuudha. Nama lamaa isaa keessa gaafilee hedduutu na dhiyaate garuu isaan keessa kan hatamtama ta'e qabadheetiniin isinii dhufe jechuudha. Isinis kuuwwan keessan warri gaafii akkanaa qabdan asumaanuu deebii argattaniin isiniin jedha. Viidiyoo kana haga dhumaatitti daawwadhaatii laayik gochuun wal biraan ga'aa isiniin jedha. Akkasumallee warri chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaan isiniin jedha obboleeyyiin kiyyaa. Egaa ka asumaanuu gara gaafii obboleettiin kiyya tokko na gaafate jechuudha. Isa jalqaba obboleettiin kiyya tokko maal naan jettee ani kontiraata waggaa tokko fixee waggaa tokkotu na hafa jettee akkasumallee paaspoortiin kiyyas waggaa tokko qofa ofirraa qaba naan jettee ani garuu mana kana taa'uu hin barbaadu jijjiirachuun barbaada. Isitu na haaromsamoo osuma mana kana keessa jiru isitu na haaromsamoo ofii kiyyaaf hin haaromsadha jettee gaafii akkasii na gaafatte jechuudha obboleettiin keenya kuni. Egaa ka asumaanuu warri gaafii kana qabdan deebii akkasii ta'u haga dhumaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa ka obboleettii kiyya kanaa gaafii kana yeroon deebisuuf jechuudha. Obboleettii kiyya ati paaspoortii keetii fi iqaamaan keetis yeroo tokko kan dhumatu jechuudha. Paaspoortiis waggaa tokkorraa qabdaa, iqaamaa keellee waggaa tokkorraa qabdaa. Garuu biyya galuu hin barbaaddu, jijjiirachuu barbaaddaa, mana sanis taa'uun barbaaddu jechuudha. Egaa bakka paaspoortii isitu na haaromsamoo akkamii bakka jetti kanatti paaspoortiin si ilaallata. Garuu isin si gargaaruuf nama gaarii taatee yoo maallaqa ofiitiin si haaromsite rakkoo hin qabu. Garuu dirqama ittiin qabdu isin. Madaamiin kamiyyuu paaspoortii kee si haaromsu dirqama hin qabdu. Kuni qabeenya keetii waan ta'eef si ilaallata. Si galee kanaaf jechuudha yoo si gargaaruuf si haaromsite siif yaaddee si galee si haaromsite rakkoon qabu. Garuu immoo dirqama tana haaromsuu qabdaa wanna jedhu hin jiru jechuudha. Situ haaromsuu qabaa maallaqa keetiin warri nama gaarii ta'ee yoo ofii isaaniitti si haaromsan ishii haa ta'u garuu dirqama ittiin qaban jechuudha. Akkasi. Amma ka mana kana osoo jiruun haaromsuun ka jettee dirqama eega jijjiirachuu barbaadde osoo mana san keessa jirtu jijjiirachuu haaromsuu qabda. Osoo mana sanii hin bahin haaromsuu qabda jechuudha yeroodhaan si galee. Maaliifi booda gaafaati kontiraata fixxee jijjiirachuuf jettutti yookaan paaspoortiin kee ka dhumatu yoo ta'e haga paaspoortiin kee haaromee dhufutti namni biraa manni ati jijjiiratte sunis waraqata iqaamaas hojjechuu hin danda'an jechuudha paaspoortii malee. Kanaaf paaspoortiin kee tajaajila qabaachuu qaba iqaamaas hojjechuuf. Iqaama san paaspoortii osoo hin haaromsin iqaamaan kee yoo ka dhumatu ta'e haga paaspoortiin kee haaromee haga turee sii dhufutti iqaamaan kee qaraamaa irratti laakkayaa qixaatis irratti laakkayaa jechuudha obboleettii kiyya rakkoo keessa seentu jechuudha. Osoo mana saniin bahin gizeen haaromfachuu qabdan siin jedha. Akkasii inni dirqama immoo dirqama isii miti dirqama wanni jettuun hin jiru jechuudha. Yoo barbaadde ofii si haaromsite malee. Inni akkasii siin jedha obboleettii kiyya. Inni biraa immoo inni lammaffaa obboleettiin keenya tokko kan na gaafatte jechuudha. Ani ji'a torba reefuu ergan dhufee ji'a torba gara 8 deemaa jira. Garuu haala hamaa keessa jira. Galuun barbaada jettee jirte jechuudha obboleettiin keenya kuni. Galuun barbaada akkamitti mee tikkeetti ofii kiyyaa muradha moo isitu na mura jettee bakka kanatti obboleettii kiyyaa yoo isaan wajjin walii hin galini bakka kanatti xiqqoo hin ulfaata jechuudha. Ati reefuu waggaayyuu hin geenne reefuu ji'a torba keessa jirtaa. Akkanumatti hin galaa tikkeetti na mura yoo jetteen xiqqoo haasaa sitti kaasan jechuudha. Akkamii nuti kasi finne waggaa lamaan birrii baasnee si finne birrii baasnee biirootti birrii baasnee waraqata keetitti illee birrii baasnee jedhanii si kasaasuus danda'an jechuudha obboleettii kiyyaa yookaan birrii keenya kana nuu kafalsiin jechuus danda'an jechuudha.
akkasii seerris jara gargaarachuudha. Bakka kanatti ati si'i seera ka cabsaa jiru waan ta'eef atama maal gootaa yoo dadhabdee haala hamaa keessa jiraattee tiniin jette yookaan isaanii walii galtee galee tiniin deebi'a. Jetteeni dursa isaanii walii galuu qabda. Bakka tikkeetti anatu murataa isaantu naa muraa osoo hin gahin jechuudha. Bakka kanatti maaliif ati reefu warri akka gana hojjettu si eegan malee akka galtu hin beekan. Atama waa'ee tikkeetti gaafachuu osoo hin taane isaan wajjin walii galtee yoo isaan si eeyyamanii hayyee eega dadhabdee deemi yookaan galii deebi'i. Yoo isaan jedhanii kanaan dursa isaan osoo waliin galeen bakka tikkeetti kanatti yookaan isaanu kabiraatu birrii tikkeetti isitu naa muraayyuu miti yookaan birrii biiroo sitti baastee si fidde kanaayyuu akka naa kafaltu siin jechuu dandeessi jechuudha. Sii galee na osoo kontiraata waggaa lama fixeen immoo tikkeetti sii muruu isin dirqamatti hin qabdu. Sii galee yoo garaa laaftee gaarummaa ofiitiif nama gaarii taatee sii murtee malee seerri kasii dirqamsiisu ka dirqama warri biiroolee akkasii si geggeessitu godhu gaafa waggaa lama ati fixattee seera kee fixattee tini jette gaafa san dirqama birri ofiitiin tikkeetti sii murti jechuudha. Garuu osoo achi hin gahin immoo osoo hin xumureen ati jidduu kanatti hin gala'u jette birri keetiin muradhoo siin jette mirga qabdi jechuudha isiin. Sii galee haye ani birri makiyyaanii muradhee galaa yoo ka jettu ta'e isaan wajjin walii galtee birri tikkeetti kiyyaanii muradhaa deemuun barbaadattee yoo isaan tole sii jedhan haala saniin deemuu dandeessa jechuudha obboleettii kiyyaa. Akkasii wanni hunduu dursa isaa wajjin mari'achuu qabdan siin jedha. Madaamii kee wajjin mari'attee haala jiru taphachiisteeti malee akkanumatti ol kaatee tikkeetti ofii muradhaa yookaan situ naa muraa gana oduu kontiraata iyyuu fixin jechuudha. Xiqqoo hin ulfaata jechuudha. Ati garuu hundaafuu isii gaafattee yookaan maatii kiyya ilaalii deebi'a jetteeni yookaan waa rakkadhe jetteeni akkasitti eega isiin ishisiin jettee immoo tikkeetti isitu sii muraa ofii murattaa san itti ilaalta jechuudha haala isii irraan. Ani akkas isin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Obsa barbaachisa. Wallaahi obsa barbaachisa jechuudha. Ijoolleen amma reefuma dhuftanii ji'a 7 ji'a 5 keessa jirtan ganaa maaliyyuu hin agarreessin. Ganaa reefu dhuftanii reefu badaayyuu hamaayyuu hin agarree haganumatti fiiguu osoo hin taane yeroo baay'ee damoozi keessan isin hin dhoorgatin malee nyaata keessan isin hin dhoorgatin malee sa'aatii hirribaa qabaattan taanaan yaa rabbi obsaa yoo obsitan isaanuu atuu reefuu gana amala isaaniituun baranne isaanuu gana amala keetuun baranne ji'a 7 jechuun guyyaa xiqqoodha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa garuu eega kaayyoof biyyaa baatanii achii sochii baastanii dhuftanii kaayyoo wayiitiif biyyaa baatanii abjii wayii dhugoomsuu dhuftan waan ta'eef garuu osoo obsitanii bareeda jechuudha. Garuu damooza keessan isin hin dhoorgatin nyaata qabaadhaa. Isin galee nyaattu malee hin hojjettu jechuudha. Maaliif fayyaa qabaatte nyaata qabaatte taanaan damooza keessii kafalaa jiran taanaan ka achi booda hojii soo ta'e suutaan ishii jechaatuma waan isaanitti si ajajanis inshaallah jedhaatumaan ka dandeettu hojjettee kaan boruun hojjedhaa akkanatti isaan ofirraa amansiisaa yoo hojjette wallaahi garaa sii laafan jechuudha. Kanaaf garuu obsa barbaachisa. Kaleessa fiigaa dhuftanii hadhu fiigaa biyya deebitan kisaaraadhuma malee maa bu'aan qabu jechuudha. Borus deebitee yookaan biyyuma biraa bakkuma biraatti deebita yookaan akkasan caalutti. Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen keenya obsa horadhaa yoo biyyaa baatan obsa hin darba yookaan gara fuulduraatitti naasirraa wanni najjabaate kun naa laafa jedha. Akkasitti sammuu keessan of tasgabbeessaa miira aarii keessaa of baasaa. Isin galee akkasuma malee cinqamee jettaniituma kaleessa dhuftanii hadha yoo fiidan manuma kamittuu deebitanii teettanii hojii itti barattan jedhee yaadu. Garuu obsatu dursa waa hundaayyuu obsa barbaachisa jechuudha manni namaa. Kanaaf obsa horadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasuma isin jedha maaliif namni yoo obsee abjuu dhugoomsa malee hunduu obsa barbaachisa. Obsa baay'isaan isin jedha. Isin galee